Si kabachiisa baay'ee jechi lakki jedhu sun. Dammee maaloo qalbinna didee dammee maaloo qalbinna didee koomme yaan talabiyyaa wajjin oolle wajjin asabna koomme hiriyaatiyyaa. Namni ol jaalatu tokko waan akkasii oole deemaa rakkoo qaba. Icciitii ta'ee nama lamaan gidduutti waafi. Gonkumaan barbaachisu. Filannee otoo naatuuri. Lamman isaanii keessaa namni wanta sanan dhokfanne karaarra deemuun jira ifatti. Dhiirummaan itti dhaga'amee aadaa bula yookaan qeerransa bakka hin taane tasa waraabamee haasa'a bula. Afachuukaa kan dhaggeeffadhu nan xumuradha. Waliin dubanne. Nabaji nan xumuradha. Tole harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa wal falmii yaada yaadan jedhu kan yeroo hundaa Kichuu TV irratti isiniif dhiyaatudha. Waayillan kiyya wajjin akkuma baratame viidiyoo darbe irratti wajjin hojjechaa turre har'as deebinee dhufnee jirra. Dhimmoota ijoo ta'an kaasnee irraa wajjin duddubbannaa irratti wal falminaa sagantaa keenya tokko jennee eegaluuf jirra. Baga nagaan dhuftan. Lama jennee yoo eegalla. Hunda keessatti haasaa keenya tokko jennee eegaluuf jirra. Balleessi waan jechuudha. Tole haasaa keenya afur taanee eegaluuf jirra. Waayillan kiyya baga nagaan dhuftan hundumti keessanuu. Wajjuma wallee baay'ee. Ganama sa'a lamarraa kaafnee amma sa'aatii qofaatti wajjumaan jirra. Wajjumaan turre. Odeensi sobina. Tole ganamarraa kaasnee wajjumaan turre baga nagaan dhuftan jechuun tarii. Haalduree sagantaa kanaatiif jenneetti. Baga nagaan dhuftanii uumni osoo hin taane hordoftoota keenyaan. Baga nagaan dhuftanii. Hordoftoonni keenya baga nagaan dhuftan gara Kichuu TV. Namoonni mana kana akkuma dhuftan kanaan osoo nuti sagantaa kanaan eegaliini bakka like jettu sana, bakka subscribe jettu sana, bakka share jettu sana itti bu'aa. Achumaan immoo yaadaaf qeeqa keessanis karaa comment section keessa nu barreessaa isiniin jenna. Dammee maaloo qalbinna didee dammee maaloo qalbinna didee koomme yaan talabiyyaa wajjin oolle wajjin asabna koomme hiriyaatiyyaa. Sagaleen keessa baay'ee bareeda. Bakka kanatti maal jennee xumurradhee yaadaa ture bakka hiriyaatiyyaadha. Waan biraadha seeriidha. Waa'ee namoota dubbachuuf dhufne har'as. Akkam jenna kaa. Sirriitti mee ho'aa isinis qaamni keessanis yaadni keessanis haa ho'u isiniin jenna. Dhaloonni maal jaalachuu qaba sitti fakkaate? Like gochuu, comment gochuu, subscribe gochuu jaalachuu danda'uu qaba. Jaalachuu danda'uu qaba. Inni haadha manaa qabu akka haadha manaa isaatti. Inni abbaa manaa qabu akka abbaa manaa isaatti. Inni jaalallee qabu akka jaalallee isaatti. Waan dubbadde sirriitu jechuudha. Yes. Jaalalaan dubbiin keessan immoo akka aannanii nama qabbaneessa. Baay'eetu jedhee itti dhugi. Har'a waa'ee qimamoota maadaamii kanarraa waa dubbanna qabxii hafe qabxii dheengaddarraa hafe sagantaa keenya dheengaddaatirraa qabxii tokko karaatti kuunnee hambisne baay'ee. Akka carraa ta'ee dammeen nu gidduutti hin argamne guyyaa darbee waa'ee shamarran biyya Arabaa jiran kanaan wal qabatee shamarran keenya kuni yeroo baay'ee asitti tolosaa wayitiitti qarshii erganii sin jaalladhaa maaliidha jedhanii maallaqa isaanii nyaatamu. Akkasumas immoo maatiin asii achi argatillee yeroo itti isaan maallaqa nyaatee ijoolleen suni booda jireenya hin taane wayifaas jiraatan jira jennee kaasee inni turre. Har'a immoo irra deebinee qabxii karaatti hambisne tokko jira xinnoo ishii irraa dubbannee jechuudha. Isaan qofa miti warri biyya keessa jiranillee waan kana irraa hawwatuuni hiriyaan tokko jaalalleewwan lama ta'anii jechuudha. Hiriyaan shamaraa suuraa ishii yookiin viidiyoo qullaa hiriyaa ishii tokkoof erguu yookiin innis immoo ishiidhaaf waan kana erguu booda immoo akka doorsisaa wayitiitti faa qabatanii ittiin wal doorsisuu wantoota akkasiitu mul'ata. Qabxiiwwan sanarraa waa dubbanna jennee ta'a. Dogoggora sana sirreessuuf yaadaan wal falmina. Qabxii kanarraa mee osoo jalqaba irratti waa dubbattan yoo ta'u gara wal falmii keenyatti iyyuu hin deemin dura jechuudha. Gidduu kana waancaan addunyaa taphatamaa jiramti. Wal falmii hamaatu jira. Anas waan akkasii darbii waan jedhamu beektumti. Darbii. Kilaboota magaalaa tokko keessa ta'anii magaalaa tokko keessaa taphatan jechuudha. Kilaboonni lamaanuu beekamoodha, gurguddoodha. Yeroo baay'ee jechuudha mooroo irra ba'an sanitu darbii jedhamu. Walumaa galatti magaalaa tokko jiraannan kilabiin lama darbii majennee bira darbinaa jechuudha. Yaada kanarratti namoota darbii ta'an lama jiru. Wal bira teessifte. Otoo sirreessitee gaarii dhabee. Ati gidduu kana qottu. Ani gidduu kana ta'u. Haayilaandiin jira, dammeen jirti. Ittiin dhuguu dandeenya waan ta'eef. Okay. Adeemsi gidduu ta'u akka jaarsa araaraatti baay'isoo yaada keessan kana amma ta'e walitti araarsuuf hin deema malee falmii kanarratti baay'een hirbaadhu. Qabxii keenya tokko jennee gaafa eegallu
Viidiyoo qullaa yookiin suuraa qullaa sana walii erguun jaalala keessatti amanamummaa calaqqisiisuuf immoo maaliif dhimma itti ba'uu barbaadan fakkeenyaaf? Yeroo darbe waa'ee kana haasa'een ture. Warra biyya keessaa osoo hin taane alaas ta'ee keessaas jalqabumaan iyyuu jaalala nama gaafa wal jaalattu haala qaba. Nama gaafa jaalattu immoo jaalalli gosa garaagaraatu jira miti ree. Jaalalli obbolummaa kun hin jira, maatii jira. Jaalallee inni gara viidiyoo sanaatti nama geessu immoo ergitee nama biraa qabda sodaachaa. Maaliif of shokkaa? An akka kootti jalqabumaanuu viidiyoo waraabanii walii erguu osoo hin taane yaadumti sun ka'uun isaan iyyuu dogoggora guddaadha. Maaliif hin ibsu jaalala ibsuu hin danda'u. Jaalala sin ibsu. Maal yaadaniitu sitti fakkaata garuu gaafa akkasitti viidiyoo akkasii sana walii ergan jaalalleewwan tokko? Anaafiyyuu inni anaafuu gaaffiidha. Maal akka yaadanii waan akkasii walii erganii irra caalaa maaltu ta'e sitti fakkaata. Sagalee kee gadi hin qabin ati viidiyoo nama biraan qabda miti. Hin sodaatin eessuma dhugaa jira. Sagalee koo gadi qabaa hin jiru. Adaraa isheen si biraa qabu viidiyoo koo gadi hin baasin. Sababbiin itti isaan kana keessa galan maal akka ta'e beektaa? Hiika jaalalaa hin barre. Jaalalli maalli nama wajjin gaafa walitti dhuftu rileeshinii jaalalummaa boruu nama sana wajjin jiraachuu viidiyoon akkasitti waraabamee lafa taa'u suni boruu dhala godhatta. Nama sana wajjinis immoo yeroo dheeraa jiraachuu dhiisuu kee wanta ati beektu hin jiru. Maaliif nama walitti dhufta? Nama gaaf tokko gaafa walitti dhuftu akkuma walitti dhufte sana boruu gargar ba'uu ni dandeessaa jechuudha. Wanta ati hojjette sun sooshaal miidiyaa gubbaarra bahee boruu dhala godhachuu dandeessaa. Gaafa guddatee dhalli kee suni viidiyoo sana gaafa argee maaltu itti dhaga'ama? Wanti gaariin itti dhaga'amu kanaafiyyuu garuu jalqaba wanti kanatti isaan galchuu gamalachuun iyyuu maaltu kan oovarii haasa'u. Oovarii gaafan siin jedhu sa'aatii dheeraa haasa'uun kanatti sa'aatii dheeraa haasa'uu oovarii gaafan siin jedhu haasaa dheeraa osoo hin taane haasaa daangaa darbee sana oovarii haasa'uu santu sadarkaa sanatti isaan geessuu danda'a jedhee yaada akka kootti jechuudha. Maaliif yeroo dheeraa har'a osoo hin taane wantoota akkasii kana waggaa lammoo waggaa sadii dura karaa sooshaal miidiyaa fi feesbuukii kanaan viidiyooleen namoota baay'ee bahee itti qoofamaa ture. Namni sun hanga kam saayikoo caba jettee yaadda jechuudha. Nama san miti baay'ee gaafa waa hojjettu of mataa kee miti ati mataa keetiin waan sana sitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a. Maatii qabdaa, fira qabdaa, maatiin kee sitti cabeet waan baay'ee ta'ee si guddisee sadarkaa sanarraan si ga'e waan sana gaafa gootu namni kam waan sooshaal miidiyaa gubbaarra oolu nu warra magaalaa jirurra irra caala warra baadiyyaa jirutu dhagaa beekta. Maatiin kee baadiyyaa jiraata jettee waan akkasii raawwatte dursa isaan bira ga'a osoo si bira hin ga'iin wantoonni akkasii. Kanaaf barbaachisummaa hin qabu. Maaltu akkasii namni wal jaalatu tokko waan akkasii waliin deemaa rakkoo qaba. Icciitii ta'ee nama lamaan gidduutti waafi. Gonkumaa hin barbaachisu. Maaliif waliif ergama? Waayee. Oddoo kam jechuun amma ni waan rakkoo qaba jettee maal rakkoo qaba jettee miti rakkoo guddaa qaba. Rakkoo inni qabu suni isa kanadha. Viidiyoon sun gadi hin ba'u ta'e piraayiveetii isaan lamaan gidduutti gonkumaa iyyuu hin barbaachisu. Jalqabu waan akkasii karaa kamiyyuu dhaqii gara aadaattis koottu karaa amantaas deemi akka hawaasa itti guddanne keessattis dhaqii hin eeyyamuus hin barbaachisus. Noormaalii immoo dhiisi waa'ee amantiis waa'ee aadaa sanas dhiisi hawaasa itti guddanne iyyuu dhiisi. Isuma mataa keetiin iyyuu osoo waan kanatti yaaddee faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Namni kun walii erguun sunitti bu'aa tokkos hin qabu miidhaa yoo ta'e malee faayidaa hin qabu. Maaliif sitti fakkaate? Sanarra darbee cubbuudha. Sana jechuudha. Waan bu'aa hin qabne waan karaa saayinsii illee yoo dhufte waan si miidhuudha. Ishee dubartii yoo taate sadarkaa itti gaa'ela dhawan da'umsa dhabu. Wanti sun immoo ilma dhiiraa soo ta'ee waan sana gochuun waan baay'eedha yeroo viidiyoo waraabamu. Akkaataa itti sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti argine osoo qofaa osoo hin taane gaafa viidiyoo waraabamu waan baay'eetu jira.
haasa'aan namoota salamaan gidduutti osoo haasa'aniiti viidiyoo sana kan waraaban waan ta'eef. Okay. Haasaa sanarra darbee gochi faanti jira jettaa naannoo kanatti. Hin jira. Ayyee wabiitti dabarreetu yaada kanarra wanti xixiqqoo ishii dudubbanne sana booda immoo walitti finnee gara qabxii mariitti deebisna falmii goonaa jechuudha. Hayyee normally wanti kun gaafa jalqaba ka'u jalqabni isaa jaalaluma. Jaalala Gaafa goolabamu jallina ta'a malee. Waan biraa miti. Waan addaas hin qabu. Waan ichi jechuudha. Akkuma darbee isinii kaasee bardanii keessa turu ijoolleen kun. Haalli isaan keessa jiraatan baay'ee ulfaata. Carraa waan sana gochuuf hin argatan. Itti beencira baay'isoo. Dhalli namaa hin nyaata. Tola. Nyaatni dhugee booda maaltu jira? Miirri ni jira. Argattee? Miirri kanaan xumuraan qabu. Haga wantoota akka kanaatiin goolabamuutti jechuudha. Namoonni hundi immoo isaan raawwatu jechuun amma kana dandeessisu jechuudha. Garuu immoo erga waggaa lamaas fashionable godhan waan itti jechuudha. Inumaayyuu shamarri takka maali ishee kana waraabdee mucaadhaan ergitu taanaanii inni immoo isa sana waraabee isaan ergitu taanaan jaalala beekaa. Jaalala waan qabsiifamu. Abdii jaalala qabsiisa jechuudha. Isa sanaan walii qabsiisu jechuudha. Yoo dhuguma na jaallatta ta'e mee akkas godhiitii naa ergi. Mee dhuguma yoo na jaallatta ta'e atis waan akkasii waraabiitii naa ergiitu dhufa. Isa booda isaan kaasinitti nee jira. Qabdii erga ta'ee wanti kun iddoo sanatti waan ati dubbatte kana waan qabdiidha wanti kuni. Garuu qabdiin kun waan jiraanne jaalalli sun waan qabu jechuudha. Beektaa miti ree. Asna kootu akkamiin eegalama siin jedhee jira bara. Waan kana la. Gaafa haasoftan shamara biyya Arabaa jirtu qofa gidduun galeeffateen biyya keessas jira. Sitti maal jira bara? Iddoo kamuu jira. Waan ichi jechuudha. Iddoo kamuu jira. Garuu harka caalu eessatti baay'achaa jira sitti gama sana. Ijoollee garas jiranii irrattidha jechuudha. Isheen asii tareeti. Mucaan Finfinnee jiraachuu danda'a. Isheen Asallaa, Orroobee yookaan immoo Jiraamir kutaama Oromiyaa biraa akkas waan keessa jiraatu hin dhaqa guyyaa wa'ii maybe amma kana heddummaatu biyya keessatti jechuudha. Ijoollee Finfinnee keessa jiraatan kanatu maqaa isaanii dha'uun barbaadu normaalii hunda keessaniis miti waan akkasii kan raawwatan jechuudha. Biiznesis ta'ee jira baay'ee waan ichi jechuudha. Nan arga bara viidiyoo itti waraabame hundi keenya iyyuu quba qabnu viidiyoo sana yookiin suuraa sanaan qabame namni harka yeroo itti maallaqa gaafatan faatu jira. Kanaafi maaltu jira sitti fakkaate harka caalu eessatti baay'ata ijoollee achi jiransa. Wanti nuti poointiin keenyas inni guddaan kan inni sarkuleet godhu eessadha? Ijoollee achi jiran sanadha. Qabxiin guddaan jedhee waan yaadiif garasiiti kan inni si eegaleef jechuudha. Kanaafi haala san hunda keessa ta'aniiti baay'ee waan garaa nama nyaaturraati haramni gaafa dubbatu tasgabbaa'ee haasa'u. Gaafa haasa'u iyyuu jaalata. Kan keenya immoo aadaan haasaa aadaan dubbii keenya akkamii? Ribaa wayiidha. Tasgabbii wayiitu jira. Tasgabbii qabu. Akkuma kanayyuu sagalee waliin kaasan akkuma taaddeen jalqabarraa haasaa ture sanadha jechuudha. Humna iyyuu gaafa sitti dubbatan jechuudha. Gochi kun gaafa irra deebi'ee raawwatu waan ta'e iluus gochaa deemta ijoolleen keenya waan ta'e dhabaa deemu. Asitti itti bilbiltee taasisuuf tasaanan guyyaa 2-3 tolaafis dhaqeeti. Gara waan kanaatti geeddarama. Wanti kun maali? Waan jaalala jedhamu kana jechuudha. Isa booda intalattiin eega jaalalaan eegalte. Jaalalli hammamitti deema silaati? Hanga du'aatti deema. Hamma achi ga'uutti wantoota baay'ee wareegda. Amanamummaa sana cimsuudhaaf jechuudha. Jaalala san daangaa gochuudhaaf jechuudha. Gidduu namoota wal jaalatanii private partiin hin jiraatu jechuudha. Argattee waan isii hunda beekuu qaba, waan isaa hunda beekuu qabdi jechuudha. Isaan ala gaafa jaalalli dheeratu gaafa jechoonni jaalalaa faca'uu eegalan dhaqanii bakka hin taanetu. Onnee ho'isu. Gadi miirota guutuu koontirool godhu. Waatu jira. Namni qama'ee yookaan namni farshaane yookaan namni machaawee waan godhu hin beeku yeroo baay'ee jechuudha. Dhiifama naa godha namoonni qamaatan. Ispeeshaalii warri dhugan naa ol namni waan godhu waan hojjetu hin beeku. So jaalalli si macheessa.
especially jaalalli halaalaa jechuudha. Jaalalli fageenya irratti ijaarame jechuudha. Sa'aatii kanatti na jaalatta taanaan na wajjin itti fufuu barbaadda taanaan mee akka gooteetu dhufa ashuu. Atis mee akkas godhiitu dhufa. Nama san dhabuun barbaadu. Amanamummaa kana cimsuuf. Yaa boruu kanuma aadaa. Bittillee waan jedhamu beektaa? Daaboo faarratti. Biddeen guddaa sanis nyaachuun keenya. Argatte. Kuma xiqqoo bukkee jala buuftii jechuudha. Yaa oka isaatii bamu. Isumatu. Borus kanuma isaati. Jedhamee waan yaadamuuf. Sana booda kaa waanichi achi kennamaa inumaayyuu wanti filaatii jaalalli jiraachisaadhaa mire wanti isiin ergite kun qaamni isii kun balaa guddaa isheetti biteet waan ishii ajjeessu ta'ee argamaa jechuudha. Yeroo hunda waan saniif addiktidha akka taatu akka suuftu jechuudha. Otoo raabbii isheetti tola inni waraabee isheedhaa ergee baay'ee isheetti tola waan sana keessa kan isheen naannoftu jechuudha. Kana dhaqabdi haasa'anii waan miti normaalii kanaaf amma kana jalqabarraa amma kana oduu dubbanne dammeettis dabarsinee dammeenis yaada ishii ibsatteetu gara qabxii wal falmii keenyatti deebinaa jechuudha waan kanarratti. Ani dubbachuu kootiin dura akkamitti akka yaada qabxii falmiin ta'a jettanii addan? Falmiin ta'u garuu numa ta'a. Wanti falmiin ta'a hin jiru. Itti yaaddee falmii harkanatti fakkaata. Falmii bareedaa ta'a. Waan ishumatti falmisiisaa waan ta'eef. Garee isinitti cittanii dhuma isaanii agarsiisu. Ani akkuma isin jettani. Falmiin ta'u kana isin jedheef kanaaf falmiin ta'u wanti jedhamu hin jiru akkuma waan jette garuu falmiin ta'u immoo jedhee akkin yaadus kan na taasise maal dhabeetu naachuraalii wantichi waan gaarii akka hin taane hundumti keenya beekna. Gaarii ta'uu dhiisuun isaa wanta ifa jiru garuu namoota lamaan sana gidduutti wanta hafu yoo ta'e maal rakkoo qabaadhaan itti fakkaata falmichi. Waan akkas jedhu wayiitu naa ka'ee yaada wayiitu nama bira. Tarii yaada keenya wal qabachuu dhiisuu danda'a. Garuu immoo meebii garuu akkan wantoota kana ibsuuf gadi bu'eenyaan na fayyaduu danda'a jedheeni. Maal jedhee na gaafate nama wayiitu ga'eela keessatti walitti dhufeenyi namoota jaalala keessa jiranii relationshipii isa jedhamu sana jechuudha. Walitti dhufeenyi jaalalliyyuu mataasaa walitti dhufeenya mitiire walitti dhufeenyi immoo physical contactiin jira. So jaalala keessatti namatu gaaffii na gaafate. Walitti dhufeenyi shamarran lamaan gidduu jiru ga'eela keessatti eebbifame. Mitiire akka baaybiliittis akkuma hawaasa keenyaattis akkasidha. Waanuma yeroo darbee irratti haasa'aa turre. Gabaabumatti garuu jedhee namni immoo gaafa na gaafatu. Wanti kun rabbi fuulduratti waadaa galamudha. Cidha godhadhee namoota fuulduratti ragaa ba'ummaaf na barbaachise. Ani nama sanan dhiisu taanaan hanga dhumaatti kan kooti taanaan namni suni waaqatu caalamu namatu caalaa jedhee na gaafate. Nama fuulduratti hanga ofishaal ta'ee cidha godhannee cidha isaa ta'uu baatu namoonni walitti sassaabamanii beekamtii argachuutu caalamoo aniif isheen qofti waaqa fuuldura jirraa rabbitti waadaa waliif gallee hanga dhumaatti waliin taane dogongora qabaa namni kun. Garuu akkaataan nuti beeknutti maalidha walitti dhufeenyi namoota lama gidduu jiru ga'eela keessatti eebbifama malee ga'eelaan dura kan jiru hundisaayyuu wal dhiisanis wal dhiisuu baatanis dogongoradha jedhee innaa yaadni kuni kanaaf wal jala qabate waayee maaliif nu lamaan gidduutti yoo hafeeyyuu amma yaadni isaas maalidha ganama kana anaaf rabbitu beeka wanta sana nutiif rabbiin beekna namoonni beekuun isaanii maaf barbaachise yaada jedhu kaaseetu kenna yaadan deeggaruudhas yaadan hin deeggarredhas generally deeggaruu koorra kanan hin deeggarreetu caala rabbi fuulduratti namarra rabbi akka caalu beekamaadha. Isa fuulduratti waadaa galuun kee bareedatee otoo jiru wanta kabajaan kaa'ame immoo gaafuma kabajaan fudhachuu dandeessu sana eeggachuun gaariidha waan jedhu yeroo darbe dubbanneerra waan ta'eef ammarra deebi'uun hin barbaachisu. Yaada kanan siniif kaase wantoonni namoota lama gidduutti hafan hin jiran baay'ee. Maaliif beektaa?
hamma fedhe wal jaallachaa oolii hamma fedhe waliif yaadaa oolii ilmi namaa nama ta'ee numa dogongora. Wanti beekuu qabnu tokko. Dogongorri beekumsaan dogongoraniif dogongorri dirqamaan dogongoraniyyuu tokko miti. Namni beekee qofas hin dogongoru. Wallaalummaan beekumsa caalu jira. Gaafan siin jedhu namoonni tokko baay'ee beekaa jedhamu miti. Otoo immoo wallaalummaan badhaasa qabaate namoonni wallaalummaadhaan badhaafaman jiru. Beekumsa hin caala wallaalummaan osoo hin ta'in hanguma wallaalummaa namni daangaa beekumsaa qabu sana daangaa wallaalummaa namoonni qaban jiru. Wallaalarraa ka'e namni waan akkasii raawwata jechuudha. Raawwatu jedhee yaada. Tokkoffaa wallaala qofa osoo hin ta'in akkuma achi wabiin jedhe daangaa haasaa waliif kaa'uu dhiisuun mataa isaatti dogongora jirudha. Anamma yaadota lamaan asii ka'an kanatti nana mana. Inni wabiin jedhe akkan hubadhetti gaha. Akkan hubadhetti jarri kuni jaallatanis ta'uu dhiisuu malaadha. Ati kan jette mitiire jaallatanii ta'uu dhiisuu mala isa jedhu sanarrayyuu ta'uunsaayyuu agasuma maatarraa yaragimna. Ayidallee taasa garuu immoo ani akka yaada kootti taaddeetti hin dabalama. Namni dogoggora hamma sana dogoggoru jechuudha. Dogoggora hamma sana ga'u fakkeenyaaf dogoggora jennee akkasumas namni waan hamma sana ga'u dogoggoru dogoggorri kun itti yaadameen dogoggoramne jettu sin. Ashoo kamtu maal tokko ta'e beektaa addunyaa ma dogoggora jedhamu keessa yoo ta'u baanee baay'ee natti tola baay'ee. Itti yaadame ta'u. Wanti namni lama irratti olii galee fedha isaaniitiin irratti dubbatanii. Yeroo itti fudhatanii tumiti. Nutammaa isaa jirra miti. Nama furda nuti. Inni dogoggorra jennee eegalle nuti sirriima jenneeti hanga eegalle sanatti jechuudha. Sirriitti mee jira. Pooyintiin jalqabaa jechuudha. Wanti jara kana walitti fidee inni guddaan maalidha? Jalqaba jaalala. Jaalalli immoo dogoggora miti. Wal jaalachuun dogoggora miti. Seera uumaadha. Ni maarree. Argattee? Waliin hubanne dogongora kanan jechaa jiru. Yeroo sana wanti isaan gochaa jiran sun dogongoraan raawwatanii osoo hin ta'in wanta godhamaa jiru suntu dogongoraadha. Wantichi yeroon booda dogoggora ta'a malee isaaniif sirriidha baay'isoo. Nama biraatti dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo sanatti isaaniif sirriidha waan si ajaa'ibu. Gaafa nama fakkeenyaaf maallaqa nama ittiin gaafatu inni miti. Maallaqa nama gaafa ittiin gaafatan wanti sun sirriidha jedhanii hanga dhumaatti otoo itti yaadan ta'e ittiin saalfatan ture baay'isoo. Yeroo itti nama tokkoof ta'a malee nama tokkoof isuma sirriidha baay'isoo. Waan fakkeenyaaf dhiiratu ishiidhaan sodaachisa yookiin immoo dubaratu dhiiraan sodaachisa ta'a taanaan wanti sun nama tokkoof maallaqa nama tokkoof dogoggora wantichi miti. So ani immoo waan itti dubbadhu yaada hunda keessanuu dhaga'e miti. Yeroo sanatti isaan lamaaniif sirriidha jettanii gochi sun ani immoo dhibba keessaa dhibba dogongora isaan lamaaniif iyyuu yeruma sana iyyuu gochi akka keetti malee isaanitti itti miti. Dhaggeeffadhu kana dhaggeeffadhu. Akka isaaniif afachuka kana dhaggeeffadhu nan xumura. Waliin hubanne. Nabaji nan xumuradha. Xumuruu keetiin dura si dhaaba. Maaliif beektaa? Dogongorri keenya dogongorri wanti godhamaa jiru sun dogongoraadha jenneerra. Jaraaf garuu sirrii waan ta'eef gochaa jirudha yaanni jara lamaanii. Naagaleera. Yaani immoo isuma morme. Yaaduma jara lamaanii kananii morme malee amma jalqabuma akka isaanitti sirriidha wanti. Afachi sittaan hima. Jara sana sirrii haa ta'u malee jarri sun lamaanii akka kootti jalqabumayyuu haasa'an gara sanatti deemsisu. Sadarkaa itti bakka sana gahan. Video miti barbaadoo videoon oo xiqqaate sadarkaa video san bira ga'uudhaa fi isteepota baay'ee keessa dabarteetiin bakka san geessa. Lafa sittan hima dhaggeeffadhu kallattiidhaan videoon haa ergi yookaan immoo videoon si erga hin jedhamu. Isteeppii qaba mitiire haasaa isteeppii dhaqee bakka san gahu sana namni kamiyyuu haasa'uun dogoggoretta. Haasa'an bakka sana ga'uu isaanii sirriitti dogoggora. Namni wal jaalatu maal akka ta'u beektaa namni wayii ati waan jibbituuf waan jaalattu wayii qabda. Gaafa namoota wajjin rileeshinii uumtu waan ati hin barbaanne wayii gaafa san bira darban maal goota? Hin dubbattaa jechuudha waan kana dhiisaa jettaa jechuudha. Yookaan immoo wantichi qaama sadaffaa bira hin geenye waan si ajaa'ibu isaan lamaan qaama sadaffaa osoo hin taane waan hin barbaanne gaafa siin jedhu waan hin barbaanne isii walitti haasaa jirtu noormaali dhiisi. Haasaa walitti haasaa jirtu. Wal mormaa jirtus haa ta'u waan haasaa noormaalis haasaa jirtu yookiin jaalalas haasaa jirtu haa jennu. Taayimii bootaa wayii bootaatti hin barbaanne wayii jira. Amma wanta ajandaa irraa haasa'uu hin barbaanne. Fakkeenyaaf dhimmi jaalalaa walitti haasoftu suni waan san keessa si haa galchu. Waan gochaan ibsamuu qabu jechatti jijjiiruun hin barbaachisudha amma jaalala keessatti fakkeenyaaf. Jaalalli gochaan waan sana haasa'aa jirta miti haasa'aa jirta.
wanti inni viidiyoo san gubbaa jiru suni waan haasa'amu osoo hin taane waan gochaan raawwatamudha. Okay. Namoonni kun immoo wal bira jiru Jiran. Fageenya irra jiru jechuudha. Wanti suni waan viidiyoon hojjetamus miti. Kun ilaali beekna jechuudha bara. Sirriidha isa sinni jara lamaanii gochi sun sirriidha jettanii fan jedhe laala. Wanti suni waan jechaan raawwatamu osoo hin taane waan qaamaan raawwatamudha. Waan viidiyoodhaan ilaalames raawwatamu miti. Kun beekamaadha. Nyumtiyyoo jechuudha. Nama har'a barate osoo hin taane ijoollee waggaa 5 osoo gaafatte waan sana beekaa jechuudha. Gochaan yookaan immoo jechaan miti. Nama taajjabuuf dogoggora baay'isee ammas wanti inni irra deddeebi'ee himuu jechuudha. Dhugaa Rabbi qaama sadaffaaf dogoggora malee wantichi jechuudha. Nama lamaan sana baay'uma waan sirrii itti yaadameeti isteepii ho'i keessa darbameeti wabi. Achi gahuudhaaf karaa dheeraa deemanii. Beekaa. Isaaniif sirriidha baay'isee wantichi. Kanaafiyyuu wanti sun sirrii ilaali. Siif dogoggora ko. Naagala. Maal akka ta'e beektaa yaadni keessan sun akkuma jirutti ta'ee wanta sana isteeppii san keessa deemaniiru jara lamaatiif itti wal amansiisaniiru yaadni sun isaan amansiiseera. Garuu sirrii ta'uusaa osoo jara lamaaniifuu sirrii haa ta'u malee beekuu qabaatu. Maaliifi wanti sun sirrii akka hin taane karaa aadaas ilaali. Nuti amma akka keenyaatti haasofna mitiire akka hawaasa keenyaatti haasofna mitiire. Warruma nu keessaa ta'e hawaasuma keenya keessatti dhalatee baay'ee viidiyoo akkasii solitti haasofna waan ta'eef aadaa qabna. Hawaasni keenya akkaataa itti nu guddise akkaataa itti guddanne qabna. Amantii qabna. Amantiin hawaasa keenya keessa jiru guutuun isaayyuu baay'ee bootaa kanatti wal fakkaataadha. Jechuun wanti dabarsu suni wal fakkaata. Amantiin kamiyyuu waan akkasii leellisu baay'ee. Leellisu waan ta'e waan sana hin dhorka waan ta'e. Laali jarri kun lamaan sirrii ta'uu isaanii sirrii ta'uu akka isaan sirrii hin taane maatii ibsasitti fakkaata. Aadaa keessa hin jiru. Hawaasa keenya itti guddanne keessan keessa hin jiru. Amantaan mataan isaanii dhorkaa jechuudha. Wanti sun immoo uumamuma ofuma keetiyyuu osoo laalte waan jibbisiisaadha. Baay'ee daqii viidiyoo sun daqiiqaa 5 boodarra osoo ilaalan ofuma isaaniitiyyuu isaan jibbisiisa. Ofuma isaaniiti. Kanaafan dogoggoraa siin jedhe. Ammallee taanaan dogoggorri siifi malee isaaniif miti. Wabii ati yaada kanarra deefachi. Wal jala darbaa jirru tokko maalidha beektu? Isaan osoo hin taane nuti wal jala darbaa jirra. Akkasii hin araarsina. Yaadicha hin araarsina. Amma normaali qabxii marii keenyaa isa sirriitti osoo hin taane I think warmaaf gochaa jirratti fakkaata. Sadarkaa yaadaatti. Maalli asinitti fakkaate dhufuun mariidhaan dhufanii jedhama normaali. Eenyu akka taasisu wanti mari'atanii taasisan beekamaadha waan. Yoo Israa'el qabuudha waan jedhu hin kofalchiisu. Nama sana hin saalfachiisu. Abshira konfidensiidhaan waan sana kan inni raawwatu jechuudha. Afurdhaan sanbadiin too waan sana waan amma jenne kan otooti taasisa ta'eeti sarpiraayiz hin taane. Waan haaraa miti wanti ta'ame jechuudha. Kanaaf maal sitti fakkaate gaafa jalqaba eegalamu bar waanichi waanuma bareedaa wayiidha. Inumaayyuutti naafnaam yeroo baay'ee jechuudha. Warra sooshaal miidiyaa irraa si'achi fiigan kana warra qabaa ganna dhiisaa jedhan kan warra jaalala barsiisan kana baay'een isaanii fashalaa'uun jaalala isaanii inni guddaan maalidha? Waan amma jenne kanadha jechuudha. Waan ta'ee ishee biraa qaba waan ta'ee ishee biraa qaba jechuudha. Wal biraa qabu jarri lamaan. Nan dubbadha gaafa jedhee akka inni dubbanne waan sanatu jira jechuudha. Gadiin baasaa ani sachiiti. Yoona bakka akkuma biyyoonni lamaan amma rasaasaan ol doorsisan kana jechuudha. Na isa sanaan wanti jedhu jechuudha. Garuuti ani moor wanti kun garamitti haa deemu qabxiin kun garamitti otooti irratti mari'annee irra beessa irra gaarii kan hin jedhu dogoggorri jiru akkuma kana dura kaasaa turre jechuudha. Biyya keessas yaa ta'u biyya ala dogoggorri hamaan dogoggorri guddaan kan jiru shamara biramoo dhiira bira. Shamara ishee waan sana ergitu bira moo gurbaa isa waan sana ergisiisu bira.